Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota warra miidiyaa kanaa waan yeroo dheeraaf gaafii natti ta'e. Ana qofa moo sitee illee hin beeyne jallaa qajeelu qajeelaa jallatu kaafira islaama'u islaama kaafiraa'u addunyaa irratti agarte moo nagarre sababaa waan kanaadha maali? Jallaa qajeelu qajeelaa jallatu islaama kaafiraa'u kaafiraa islaama'u kana hundaa'u negatiifa ta'u yeroo hunda agarra. Garuu wanti kun sababiin isaadha maali yeroo baay'eedhaaf gaafii natti taatee turte. Garuu hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo dubbisu deebisa ajaa'ibaadhaan nuuf taasisa. Sababaan waan kanaa ajandaan namni duraan qajeelaa jallatu kan jallaadhaa ittiin qajeelu kan kaafiraa islaamaa ko islaamaa kaafiraa'u maaliif jennaani ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa imaamul albaaniin sahiihil jaamii keessatti sayyummaa saadha haqqaqe ka Anas bin Maalik irraa odeeffame radiyallahu anhu wa arda innal quluuba bayna asbu'ayni min asaabi'illah yuqallibuhaa kayfa sha mataa sha. Qalbiin ilma namaa kun quba yookaan harka quba lamaan rabbii jidduu jirtii nuun ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Quba rabbii lamaan jidduu jirtii qalbiin ilma namaadha. Yuqallibuhaa kayfa yasha akka barbaadetti isii gaggaragalchaa. Yoo fedhe duraan kaafira islaamummaatti islaama deebi'ee gara kufurmaatti wal'iyaazu billah. Duraan qajeelaa jallinatti jallaa qajeelatti sababaan ajandaa kanaa hadiisuma kanaa jechuudha. Kanaaf ajandaan jechuudha. Ajandaan duraan namni qajeelaan ittiin jallatu fi jallaan ittiin qajeelu kan kaafiraa islaamoo islaamummaan bakki hamtuu garii namni gariin duraan bakka hamtuu dhaabbatu bakka gaariitti deebi'u kan bakka gaarii jiru bakka hamtuutti deebi'u ajandaan bakka kan furmaanni saadhaawoo maali naan jechuu dandeessa. Furmaanni waan kanaas hadiisuma ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam hadiisa Ummu Salamaati. Ummu Salamaan haati mana ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal nu jetti kaana aksaru du'aa'ihi irra hedduun irra baay'een du'aa ergamaa Rabbiidha. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا إسا قلبي نما غرغل شاتاتي قلبيك يا دين الرتنا فرقاسي جتودا بايس ارغما ربي صلى الله عليه وسلم كناف دعائي كان يوبا يبني نتيس فرماتا دران يوبا كغاري جراني بكما سنرتي أكسبا ربي سبحانه وتعالى نتاسي ساجج ارغما ربي إلانو واني دعائي كان بايسوف qalbii ilma namaa kanaatu amantiin qabdu maaliif harka quba lamaan rabbii jidduu waan jirtuu fi akka barbaadetti rabbi waan isii gargaarudha. Assalamu alaikum.